garuu jalqabarratti namoonni waamicha kana kabajanii Ayimiis Oromiyaan kan kooti jettanii Ayimiis Oromiyaan wajjin kabajuudhaaf bakka kanatti argamtan hundumti keessan iyyuu galatoomaan isiniin jedhaa ofii keessanii harka keessan rukutaa. Itti aansuudhaan fiilmiin Ayimiis Oromiyaa bu'aa bahii guddaa keessa darbeeti kan hojjetame. Bu'aa bahiin inni guddaa kan inni jalqabaa rakkoo afaaniiti. Afaan Faransaayii hin beeknu turre, afaan Ingiliffaa sirriitti hin beeknu beekamaadha. Wal guyyumsuun hin danda'amu. Jarri immoo afaan keenya hin beektu. Kanaaf rakkoon inni guddaan inni ture rakkoo afaaniiti jechaadha. Haa ta'uutii rakkoodhuma sana keessa darbinee amma humna keenya amma Waaqayyo nu gargaaree rakkoo uummata keenya keessatti iyyuu 2014-15 ga'aa ture. Isa biyya keessatti ga'aa turee fi isa biyya Faransaay keessattis yeroo dhufan waraqaa dhabuudhaan jireenya namaa milkaa'uu diduudhaan biyya kana keessatti uummata Oromoo irra ga'aa ture. Amma humna keenyaan dalagnee Amaazon irra goonee jirra. Faranjiin Amaazon irraati Oromoon eenyudha? Maaliif biyya isaarraatii baqata? Sabni Oromoo jedhamu kun eessatti argamaa kan jedhu Amaazon irraatii dubbisuudhaa fi ijaan ilaaluudhaaf geesseetti waan kana gochuudhaaf isa na gargaaree jalqaba Waaqayyoon nan galateeffadha. Itti aansuudhaan fiilmiin kun Oromiyaa keessa bakka garaagaraatti waraabamee jira. Adaamaatti waraabamee jira, Fantaalee Karrayyuutti waraabamee jira, Finfinneetti waraabamee jira, Wallaggatti waraabamee jira, Ambootti beeksisa irraati amma dubartii isheen argaa turtan jechaadha. Dubartii magaalaa Limpoossu ijoollee ishee nama lama rasaasaan Ambootti jalatti ajjeesanii seenaa dubartii sanaatu jira jechaadha fiilmii kanarra. Kanaaf haadha kootiif maatii koo fiilmii kana keessatti yeroo sana fiilmii kana hojjechuun Oromiyaa keessatti baay'ee akka ture riskii sana hunduma fudhatanii haadha koo, abbaa koo, obbolaa koo hundumaa warra fiilmii kana keessatti hirmaatan maqaa keessaniin galateeffachuun barbaada. Itti aansuudhaan hawaasa Faransaay yeroo sanatti Kaalee deemnee waraabnee turre rakkoo yeroo sanaa Kaaleetti baqataa irra ga'uu fi keessatti immoo baqattoota Oromoo irratti baqataan Oromoo bakka hundatti tokkoffaa jabina mataa keenyaa hin qabnu, lammata rakkoo afaanii qabna. Imannee illee akka namaatti rakkoo keenya ibsachuu hin dandeenyu. Yoo imannis immoo isin hin beeknu nuun jedhutuma rakkoo keenya beekanii rakkoo sana keessatti ta'anii ijoolleen yeroo sanatti Kaaleetti na gargaaraa turan jiru. Fakkeenyaaf Eeliyaas tarii as jiraachuu danda'a. Eeliyaas tarii beera ta'uu danda'a garuu as ture. Namoonni akka Eeliyaas fa'aa, namoonni akka Kadir fa'aa, Kadir Affillee, namoonni akka Kadir Baatii fa'aa, namoonni hedduun yeroo sanatti qaamaan na bira dhaabbattanii kaameeraa baachuudhaan, istiikii baachuudhaan na dukkaa jooraa turtan, na gargaaraa turtan. Ammallee galatoomaan isin jechuu barbaada. Egaa uummanni Faransaayis yeroo sanatti waan baay'ee nu gargaaraniiru jechaadha. Dhimmi nuti irratti hojjechaa turre dhimma baqataa waan ta'eef Paaskaal Biriis har'a danatti affeereen ture garuu hojii waan qabuuf dhufuu hin dandeenye. Pirezidaantii Ofraa yeroo sana jechaadha. Yeroo nuti Ofraa deemnee bakka sanatti fiilmii kana waraabuudhaaf turre hojii isaa dhiisee rakkoon qabu nuun jedhee nu heeyyamee namtichi sadarkaa hoggana guddaarra jiru kuni rakkoo keenya jalqabaa kaasnee tokko tokkoon itti himaa waan turree fi rakkoo Oromoo sirriitti waan beekuuf nu heeyyamee waajjira isaatti waajjira Ofraa keessatti fiilmiin kun waraabamee jira. Inni as jiraachuu yoo dhiisu malee bakkuma inni jirutti maqaa baqattoota Oromoof maqaa hawaasa Oromoo guutummaa addunyaa irra jirutti namticha kanas galateeffachuun barbaada. Egaa haasaa isinitti hin dheeressuu fiilmiin kun gabaabumatti Amaazon irra jira. Oromoon eenyudha? Oromoon maaliif biyya isaarraa baqata? Yeroo biyya isaarraa baqatu immoo akkamittiin baqata yookaan karaa isaa baqata? Yeroo dhufee biyya hambaa kana ga'u immoo akkamittiin
Oromoon ilaalama yookaan warri adii kun Oromoodhaaf ilaalcha akkamii qabu? Fakkeenyaaf 2014 yeroo nuti biyya kana dhufne waan nuti goone waan guddaa keessaatti maal wayyaan bakka kana jira. Egaa anaaf maal wayyaan isin hunda keessanii yoo dhimma kan maal wayyaa taasisuu barbaade jechaadha. Even afaan Oromootiin namni interview godhu iyyuu hin jiru ture. Nuti isinarraa of raasintanii tokko tokkoon keessan afaan Oromootiin interview